Biyya mallattoo gootummaa gurraachotaati jedhamuun leellifamti. Baratti warreen adii biyya kana anatu qabataa kan ammoo anatu dhuunfata jedhanii biyyoota akka qircaa qoqqoodataa turan isheen garuu bittaa gabrummaaf harka hin kennu jechuun gootonni ishee kallattii arfaniin walitti yaa'anii qaanessanii diina deebisan. Karaa gootaa gootumatu beekaa akkuma jedhamu biyyoonni biroon illee birmadummaa akka argataniif gootni ishee Jeneraal Taaddasaa Birruu nama falmaa mirga gurraachota Afrikaa Neelsan Maandeellaa leenjiseedha. Kana qofaa miti. Biyya Abbabaa Biqilaa miila qullaa fiigee faranjii of duuba hiriirsee ijibbaachisuun gurraachota Afrikaa guutuu boquu ol qabachiisedha. Diina fuulaaf fuulatti dhufe qaanessitee deebistus uumaa jalaa hin miliqaniitii waggaa 40 irraa hongeen ishee mudatee harka namaa akka ilaaltu ishee taasisee ture. Kan ammoo biyyi guddoon har'aa Chaayinaanis taateedhuma keessummeessitee dabarte ta'uu seenaatu yaadata. Isaan immoo inumaayyuu hanga soolii kophee soorachuu akka gahanitu odeeffama. Harka xurii fi akka duriitti nafamu akkuma jedhamu lammiilee fi mootummaan Chaayinaa rakkoo sana keessaa bahuun hojii hojjetaniin addunyaarraa dinagdee tuullaa qabaachuun sadarkaa lammaffaarra gahaniiru. Ofirra darbuunis biyyoonni hedduun rakkoo keessaa akka bahaniif ijaaraa jirti. Chaayinaan Itoophiyaas seenaa keessatti sababa hongeen dheerateef lammiileen harka namaa ilaallutti galanii turuun yaadannoo jaarraa walakkaatti dhihaataa jiruuti. Yeroo sanattis deeggarsa lammiilee Itoophiyaaf walitti qabuuf sosochiiwwan garaa garaa taasifamaa turaniiru. Kanneen keessaa muuziqaan maallaqa walitti qabuuf lammiin Ayerlaand Bob Gildoof weellisee isa tokkodha. Muuziqaa tolooltummaa kanaan yerootti maallaqni hedduun lammiilee Itoophiyaa beelaaf saaxilamaniif walitti qabamee akka turetu himama. Sana booda guyyaan guyyaarratti barris bararratti daddabalamaa waggoonni 40 lakkaa'amaniiru. Har'a Itoophiyaan bakka kaleessaa fi akka kaleessaa hin jirtu. Inumaa waltajjiiwwan idil addunyaa irratti beekamtiiwwan garaa garaa argachaa guddinni ishees itti fufeera. Hojii qonna irratti hojjetteenis beekamtii idil addunyaa dhaabbata qonnaa fi nyaata addunyaa irraa badhaasaa Agriikollaa jedhamu argatteetti. Kun ta'ee osoo jiru wanti tibbana miidiyaan The Times jedhamu dhimma Itoophiyaa irratti qabatee bahee ijoo dubbii ta'eera. Namoota gariin biratti immoo taatee waggoota 40 darbanii har'a deebi'ee akka haaraatti yaadachuun maaliif barbaachisee jechisiisaas jira. Muuziqaan Do They Know It Is Christmas jedhu kan akka lakkoobsa Awurooppaa bara 1977 hongee mudateef lammiilee Itoophiyaaf maallaqa walitti qabuuf namoota lamaan weellifame kun irra deebi'amee akka haaraatti gadi lakkifamuun haala misooma Itoophiyaan amma irra jirtu waliin dugdaa fi garaadha. Waggaa 40 har'aa sababa hongeetti beelli mudatus har'as Itoophiyaan achuma jirti jechuu miti. Kanaaf immoo hojiilee misoomaa biyyattii keessatti hojjetamuun biyyattiin sadarkaa idil addunyaatti fudhatama itti argattee ilaaluun ragaadha. Itoophiyaan waggoota muraasan dura qamadii alarraa galchaa turuun waan hin haalamne. Garuu ammatti qamadii bonnaa ganna oomistee ofirra darbuun gara alaatti erguunis namuu yaada gurraa qalbii qabuudha. Kana qofaa miti. Gama misooma turizimiinis qabeenya uumamaa uuman Itoophiyaa badhaase. Callisanii ija babaasanii nama isaan misoomsu barbaadaa turan har'atti misoomanii mimmiidhaganii ilmaan biyyaarra darbanii warreen alaayyuu ofitti waamaa jiru. Dinagdeen biyyatti saffisaan guddataa jiru Afriikaarraa hidha guddicha madda anniisaa ta'ee ijaaraa jiraachuu waan addunyaan qalbii qabudha. Itoophiyaan Afriikaarraas yeroo ammaa biyya dinagdee guddaa qabaachuun sadarkaa 5ffaa irratti argamtudha. Baha Afriikaarraa immoo kan ishee eegitu hin jiru. Kabajni waggaa 40ffaa muuziqaa Do They Know It Is Christmas baranaa kan kabajame yoo ta'u muuziqaan yeroo san hojjetames barana irra deebiin gad lakkifameera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kabajni waggaa 40ffaa muuziqaa kanaa wayita yaadatamu muuziqichi irra deebi'amee gad lakkifamuun faayidaa isaarraa miidhaa isaatu caala jechuu isaanii barruun The Times jedhamu gabaaseera. Dhugaan Itoophiyaa keessa yeroo ammaa jiru guddina akka fakkeenyaatti fudhatamu malee seenaa beelaa miiliyoonni itti dhuman akka hin taanes ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsanii ammatti Itoophiyaan akka muuziqaa sanarratti ibsamte osoo hin taane guddina ariifachiisaa irratti argamtis jedhan. Hojiin artistoonni yeroo sanatti hojjetan isaan galateeffachiisus ammatti muuziqaan kun gad lakkifamuun faayidaa osoo hin taane miidhaa isaatu ifee mul'ataas jedhan Dr. Abiy. Har'atti muuziqaan kun Itoophiyaan Afriikaarraa hidhaa guddicha madda anniisaa ta'e ijaaraa jiraachuu osoo addunyaan akka beeku taasisee ni fayyadaas jedhan.